Maariyaam haati isiitiif abbaan isii eenyu? Ummata haadhaa fi abbaa humbeen asirra walii qabame maali jechuudha himan kitaaba tokko nama barreesse abaluu barreesse. Ibrahim Abbas eenyu abba? Ibrahim Waan siin Abbas jedhe dhaggeeffadhu fayyisaa siin gaafadha. Maariyaam obboleeyyan ni qabdi moo hin qabdu? Maariyaam obboleeyyan ni qabdi moo hin qabdu? Maariyaam Quraana keessatti Isaa deesse yeroo Goobasi na dhaggeeffadhu goobasi fayyaa na dhaggeeffadhu goobasi fayyaan kee yoo xeenaan kee sammuun kee if you are okay mentally and physically dude waan siin jedhe Maariyaam obboleeyyan Maariyaam nin dandee alhamdulillah ingilifa amaariffaa ran dandee oromiffaa akka oromiffaa dandee malee amma jaan keessa jira nin beeka okay daga kun ifaan amma Jesus jedhee barreeffata ingiliffaa takka irraa quban qabu wangeelumarraa argee barreeffate malee okay waan siin jedhu mee caafadhu Jesus is maal jedhe sanu Jesus is love jedhe sanu akkanumatti bakka namarraa dhageetu barreeffate abshira dhaabbadhu akkasuma cufadhu fayyisa waan jedhe Maariyaam obboleeyyan ni qabdi moo qabdi? hin qabdi. Dhaabbadhu akkasuma sittiin dhufaa goobasa kee akkasuma dhaabbadhu amma booda naqa lakkisaa mushkilaadha. Ni qabdi moo qabdu? Obboleeyyan isii eenyu? Eenyu obboleeyyan isii? Haarunii fi Muusaadha. Maariyaamin Isaa deesse jedhee Quraana keessatti ibsame Haarunii fi Muusaadha. Na dhaggeeffadhu goobasi. Maal dhaggeeffattaati? Laalisuutu janjaa jira bara. Akka aboodiis nama narrabsini yaa goobasi fayyaan keessiif haa ta'u xiyyaa furaa fi foonit deebi. Waan jedhe Maariyaam wangeela irratti obboleeyyan ni qabdi moo hin qabdu? Hin qabdu. Hin qabdu? Ila dhaggeeffadhu laal. Dhaggeeffadhu. Ilaa tantee samit dhayi ilaa jechaan olin waan siin jedhe wangeela irratti na dhaggeeffadhu wangeela irratti na dhaggeeffadhu okay na dhaggeeffadhu deema yaa nageetti ani wajjin haasaa ingiliffaa san ingiliffaa let's talk in English bro come up what is your name brother? Okay, continue. What is your name? What is your name, brother? You see. What? Did you not see on my profile? What did you, what? I don't see your profile. I'm just saying this is Jesus love, whatever. What is your name specifically? The mother gave you the name. That's not your name. I know. I believe that. Very sure. My name is that you see on the. That you see on the. Do you have a religion? Yes. You don't have a name. Okay. Do you have a religion or faith? I Huh? have. What is your name? I ask you. You didn't respond. What is your religion? Jesus is love. What is your religion, brother? My religion is Christian. Christian is a faith? Is a religion? Yes. I have a Bible in English. Give me the verse that says that Christianity is a religion. I have a James Bible. Give me the verse. Let me read. Give me. Okay. King James. This, Acticy. What is the Acticy? Barry 26. What book? Which book are you talking Evidence. about? Which book are you talking about? Which book are you talking about? About Christianity. Huh? Chapter 6, chapter 11. According to the Jesus, whose statement that? What are you giving me from the gospel or from the somewhere else? Gospel. That's not the gospel. How many gospel are there? There are only 4 gospel, right? According to the Bible. The first what is the meaning of gospel? I don't know. Let me ask you, bro. I didn't ask you the definition or the meaning of the gospel. I'm asking there is only 4 gospel. Gospel of Matthew, gospel of Mark, gospel of Luke, gospel of John, right? The first tell me what is the meaning of gospel? The meaning of gospel is Oromumma. Okay. Yeah. Bro, are you going to give me the verse? Are you giving me the verse or the proof from the according to the gospel of Mark or John or any from those 4 gospel? Ona mashada ka batud feme. Tolera. Ustaza video ma dice yoo dide shaadaa qabatu Okay, video rakkise yookiin baay'ee rakkisaa deemee salatu. Dubbataatu hin jiru. Ingiliffa
Ingiliffa seenyuun kun haasaa jiru adunaa haasaa ustaas. An narake makina wallahi makina akkasina dhoyte kana dhukkubsinan bajaji. Ingiliffa kun mana haasaa jedhaa kun. Miskiina wallahi. Araba malee beekta sirra. The book of Acti dhaqinaan jedhe go to Acti jedhe Acti garana dhukkubsinan. Hojii argamoota miti. Hojii argamoota miti Acti. With the S with Act. Acti nan jedhe taksise. The name on profile jedhe bochi bochi. Okay, go bas you try or you paste gara matu waaqessa sifaada bal waaqayyo. It's okay. Jaba matu. Dhisi gaa sirba nuti hin banini faarfa Amos raajichaa keessa shan lamara takka jedhu maansiqoo keessa gitaara keessa narraa fageessaa jedha waan gosa kana. Bira rankaayyatan malee natti banamti. Gurbaan kote amma si gaa ayyee firraa dhiisi afaan Oromoo deebi'a. Ati maal jettani wangeelonni amantaa? Maal jechuun? Wangeelatti afaan Oromoo beeku amma reef Ingiliffaanis sii galuu didee ammas afaan Oromoo sii galuu dida. Gaaffii amma tu argitu fakkeenyaa fi nama tu argitu kun namaa jettee nama gaafatta? Hin gaafatte yaa. Maybe jinni ta'uu mala, seexaana ta'uu mala. Maalitti beeka? Dubartii ta'uu mala. Seexanni namni wal fakkaata? Ayi. Ma waaqayyoon fi namni wal fakkaataa meeqa keessanitti? Ati waaqayyoon hin fakkaattu? Ati waaqayyoodha jedhee si gaafachuun qaba. Waaqayyoon immoo nama jedhee si gaafachuun qaba. Miti? Ati narraa addadha? Sirraa adda. Ati waaqayyo fakkaatta. Ani waaqayyoon fakkaadhu. Maaliif? Waaqayyo fakkaattaa mi ati? Siin eenyu si uume? Gurraachi keenya ka Oromoo kunis haleeluyyaa amma ka waaqayyoon fakkaachuun ka kiyu jechuun amma ka Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti maali kee kun? Siin eenyu si uume qoy? Ani moo Allahan na uume. Allah jechuun maal jechuudha? Uumaa waa hundaa jechuudha. Isa tokkicha. Okay, amma wangeelonni amantaa. Wangeelonni amantaa een maqaa kee profaayilii lalala Abrahaam maal jedheefoo? Ismachi irraa dubbisiis. Abrahaam mitan ana Abrahaam mitachirraa laal. Akkas jedha firraa akkas jedha maqaan kan kenna. Abrahaam ko du'eera. Abrahaam jedha. Abrahaam du'eera. Abrahaam kuno ka profaayilii ka maqaa kee azala jiru. Abrahaam jedha. Abrahaam Hayilu eenyu? Ana hin beeku. Iskiriina shaatu eensin garsaa eegi maqaa isaa jiran alaa. Eegaa jira kanaan garsiisaa qoy peenteen akka itti kijibtu. Eegaa jira hin beeku naan jedheen. Abba sirraa naa dubbisu maqaa kosaa ajjina waa hundi. Dhaabbadhu siin argisiisa. Abrahaam kan nama screenshot gootee akkam finne garuu. Qoy siin garsaa qoy. Kan nama screenshot gootee akkam finne. Peentee kana kijibsiif naa bar laa. Kan nama screenshot gootee. Kan nama screenshot gootee akkam finne. Okay. Kuni eenyuti? Eenyuti kun? Peentee haleeluyyaa maqaa isaatiin eenyu kun? Itti kofalaamee jira keenya peentee tana tapha takka. Eenyu kun? Ana. Maal jedha? Abrahaam Hayilu. Abrahaam Hayilu eenyu? Abrahaam Hayilu. Jesus is love. Abrahaam Hayilu eenyu? Ni boqote? Maqaa miti. Abrahaam abbaa Hayiluudha. Haleeluyyaa. Haleeluyyaa. Eenyu kuni? Eenyu kun? Haleeluyyaa. Haleeluyyaa. Abrahaam boqote jedhaan jedhee bara. Abrahaam boqote. Abrahaam Hayilu. Biyyeen itti salphattu Abrahaam Hayilu kana. Itti ulfaattu jedhamee kan itti aanu kana. Maa kan akka jibdaatti? Maalitti godhameeni? Dhaltuun tana dhaltee jira malee. Dhaltuun na dhalte TikTok irraa maal gooti? Maal gooti dhaltuun na dhalte? Kabajaan qabdaniif shamarraniif sinee. Abboonni qabna. Yesuusuu kabajaan qabuuf Yesuusuu barattuu takka filateen beeku dhalamaan keessaa. Kabaja ittiin goone Yesuusuu. Shamarran miidiyaa irratti arrabsu maalti fide reesh? Dhaltoodha. Maal gooti sooshaal miidiyaa irraan? Seeraan illee akkasii gaafachiisuun beeku. Ati maaliif sooshaal miidiyaa irra kijibdan? Maal na kijibda? Nama barate tokko maal na kijibdan? Inni dantaa mataa koodha. Maqaan kee eenyuti? Dantaa mataa koodhan. Maqaan kee eenyu dura siin buusa kana booda? Maqaan kee Jesus is love. Kunoo dubbise. Jesus afaan Ingiliffaa harmeen ta'e Jesus is love. Harmeen ta'e afaan Ingiliffaa dubbate. Dhaggeeffadhu. Waan saalfanne maqichi lamati jira. Isa kamiin na waamta reeti? Maqichaa miti. An waan siin jedhe maqaan harmeen ta'e sii baafte Jesus is love sii baafte moo Abrahaam sii baafte harmeen ta'e?
jalqaba tarum armee qonnaa baasee abbee qonnaa baasee beektu. Yaa fataali sukuu yaa god Hamza Kasraay bira. Alif Qaraisaa nu dhufee isaa kunis Alif Qaraisaa nuti uummata wangeela Qaraisaa jirra. Maqaa isaati Munzir. Mucaan amma yoo jiraate ustaasi eenyumma mooneraa mootoleeraa kan shaadaa qabatu sun yoo jiraate ni qabsiina kan sagalee. Lakkoofsa nuuf kennu lakkoofsa nuuf kennee yoo biyya keessa jiraate. Xaalaan dhaqee Kallattii dhaabee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Jallaba daabbo taraa takka. Irrumaa dhugaadha moo silaa akkam isaa Ustaaz Munzir? Bara afaan Oromootiin qabateera. Ila ganamaa jechuudha. Qulqulleessinaan malee afaan Oromootiin qabsiiseera. Akkas taanaan bareedaadha. Yesuus waaqa moo waaqa miti isaa maqaa waaqaa ni baafachuun ni ta'a Munzir? Na dhibannu kun Maqaa waaqaa maal baafachuu maaliidha? Jarri waaqa keessa waan jiranii fi Yesuus illee waaqa keessa jira kanaafiyyuu waaqa jedhame waan ta'eef nuti illee waaqa jedhaniitu fakkaata. Isin ana keessa waan waaqayyoo keessa waaqayyoon ana keessa waan jedheef akkamitti namni maqaa waaqa fi baafata qoye jedhan rabbi